Tole daawwattoota chaanalii Oromooti sidee kan nutti jira. Kanaaf viidiyoon babbareedaa ta'anii hojjedhee sheer isinii godheen ture daawwachuu dandeessu. YouTube chaanalii keenya galmeessanii dursa garuu chaanalii YouTube keenya akka sabiskiraayib nu godhan isinii jedha. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa isinii wantoonni sheer akkasii qaqqabuu fi laayik godhaa isinii jedha. Aragaa viidiyoo ajaa'iba galtee viidiyoo baay'ee qabadde isiniif dhiyaatee jira. Innis loogoo meekarii kan mataa keenyaa akkamitti kalaquu dandeenya kan jedhudha. Loogoo meekarii mataa keenyaa kalaquudhaaf aappii diizaayinii kan jedhu kana isinitti agarsiisaaf jecha godhu pileestorii keessaa erga buufattanii chaanalii yuutuubii osoo hin taane chaanalii telegiraamii keenya irra isiniif akka achirraa buufachuu dandeessu. Diizaayinii yeroo kana cidhasnaa jechuudha. Sabooddee bifa kana erga nuuf fidee booddee diizaayinii barbaadne jira. As keessa zeemnee ilaaluu dandeenya. Diizaayinii babbareedaa filatu jira. Isinis kan barbaadde filattu. Fakkeenyaaf as keessaa tokko filadha. Diizaayinii barbaadanii gosa barbaadanii hojjechuu dandeessu. Daawwattoota keenya diizaayinii babbareedaa diizaayinii ajaa'iba jira. Kanaaf fakkeenyaaf kana filadha. Isinis kan barbaadde filattanii ittiin hojjechuu dandeessu. Akka barbaadetti as keessatti galii filannoo keenya akka barbaadetti filattanii hojjechuu dandeessu. Gosa waan turuufi erga bifa kanaan nu fidee booddee dhagasti kan jedhu gara gadii kana jira tubuudha. Isa booddee bifa kanaan nu fida. Amma fakkeenyaaf isin bu'aa barbaadde jettanii barreessuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf Oromoo TST barreessaa. Oromoo TST jalmoodha. Erga bifa kanaan dhufee bakka barbaadde gahuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf sloogan heer kan jedhu kana caqasaa jechuudha. Isa booddee X godha. Oromoo TST kana fuudhetanii fidee jira gashaa jechuudha. Isa booddee gara gadii kana kan jiru qubee jala kan jiru kana tuqa. Karib kan jedhu kana gara mirgaatti illee harkisaa jechuudha. Goobessa karbii tubuudhaaf jechuudha. Isa booddee bakka barbaadne gahuu dandeenya. Bifa kanaan erga nuuf fidee booddee ammoo kilaasika dabulee aksi goolee diganii bifa kanaan nuuf fidee booddee ammas dagasii godha. Isin bakka barbaaddeetti idiitti gochuu dandeessu. Afaan keenya jedheen barreessamanii isin immoo barbaadde jettanii barreessuu dandeessu. Erga dalgoole booddee loogoo neem kan jedhu kana jala kana kan jiru kan cuqasa aksi godhee irraa kaasa afaan keenya kan jiru kana fidee galii ragashaa jechuudha. Isa booddee karbii kananii gara mirgaatti xinnoo seerkisa. Isin bakka barbaaddetti barreessitanii diit gochuu dandeessu. Viidiyoo sitti hidhatanii gabaabsaa jira. Isa booddee kalarii gidduu kana jiru eebbukii kan jiru kan tuqa. Isa booddee bifa kanaan nu fidee tunaa jechuudha. Kalarii barbaadne filannaa. Amma adii filannaa. Yoo barbaadne geengoo bukkee jiru sana filannaa. Tunaa jechuudha geengoo bukkee jiru kalarii isaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf baagiraawundi isaa jijjiiree sitti agarsiisa. Baagiraawundi isaa bifa kanaan jijjiiruu danda'a. Gurraachatti bifa barbaadne jijjiiruu dandeessu isinii. Amma fakkeenyaaf gurraachatti jijjiira. Ergii kanas illee jijjiiruu dandeessu. Amma fakkeenyaaf mallattoo gidduu sana kalarii isaa jijjiira. Akka buna fakkaateeru sana. Amma fakkeenyaaf qayyitanii jira. Akka barbaadanitti bareechatanii diizaayinii gochuu dandeessu. Geengoo sana illee jijjiira kalarii isaa. Qayyii godhee ilaala. Isin garuu teessanii akka barbaadanitti bareechatanii hojjechuu dandeessu. Daawwattoota keenya egaa har'aaf qalma isinii qopheesseera. Akka barbaadanitti waan barbaadan filanii hojjechuu dandeessu. Algaruu qalma isinii qopheesseera. Akkaataa idiitii godhee isinii qopheessee daawwattoota keenya kanumadha. Warreen hordofuu barbaadanii chaanalii Oromoo TST telegiraamii irraa hordofuu dandeessu. YouTube irraa sabiskiraayib gochuu dandeessu. Viidiyoon qabadee dhiyaate kanumadha. Nagaatti.